Password Facebook koo na jala bade jira. Password Facebook koo dagadeen jira. Warri naan jettan jechuudha. Isinifin deebisaa na jala bu'aa. Karuma kanaan jechuudha viidiyoon amma maxxansu kun dheeratuu danda'a. Karumaafuu TikTok irratti hunda isaa argachuu wanta hin dandeenyeef jechuudha. Hanga danda'ametti gabaabsee hojjechuun yaala garuu yookaan daqiiqaan baay'atu ta'e mallattoo YouTube koo TikTok jala jira waan ta'eef achi gadi tuqtanii YouTube jala galtanii daawwachuu qabdan hunda isaadha jechuudha yookaan dheeratu ta'e jechuu viidiyoon. Achumaan immoo subscribe naaf gochuu hin dagatina jechuudha. Karuma kanaan karaa barumsaa dabarra jechuudha. Facebook keessa galle jechuudha. Yeroo Facebook keessa galle jechuudha. Akkatti nuuf fide jechuudha. Akkatti yeroo nuuf fide jechuudha. Nuti amma password dagannee jira waan ta'eef jechuudha. Forget password kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Alloo jennaan. Okay, akkatti nuuf fide jechuudha. Kun akkatti yeroo nuuf fide bilbila Facebook keenya ittiin banannisan qabaachuu qabna dirqama jechuudha. Lakkoofsa Facebook hin banannisan jechuudha. Jalqaba yeroo banannu jechuudha Facebook. Sana irratti jechuun koodiin achirratti nuuf ergama wanta ta'eef jechuudha. Lakkoofsa Facebook ittiin bannisan itti galchina jechuudha. Amma anuma isaanii itti galfadha jechuudha. Okay, itti galfadha jechuudha. Okay, find your account kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo lakkoofsa keenya itti galchina jechuudha. Akkatti nuuf fide jechuudha. Amma get code kan jedhu kana itti galchina jechuudha. Akkana goona jechuudha. Yeroo itti galchina jechuudha. Asirratti amma continue jechuu ni qabna jechuudha. Maaliif koodii akka nuuf ergu jechuudha. Asirratti gadi qabna yeroo tokkoof jechuudha. Koodiin akka nuuf dhufu jechuudha. Koodiin nuuf dhufee jira itti galchina jechuudha. Koodiin nuuf dhufee jira kanumaaf itti galchinee jira jechuudha. Amma akkam nuun jechaa jira. Isa lamaffaa kana filatuu qabna dirqama jechuudha. Namni yoo Facebook keenya kana dura ittiin fayyadamaa jiraate kan ta'e yoo ta'e jechuudha. Akka bilbila isaa keessaa badu gochuudhaaf isa lamaffaa kana irratti itti fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabne continue jennaan jechuudha. Kaza amma jechuudha. Password haaree galfanna jechuudha. Password haaree galfannu kana ciruma dagachuu hin qabnu jechuudha. Amma password haaree itti galfadha jechuudha. Isa kana jechuudha itti galfanne jechuudha. Yeroo kanatti galfanne continue jechuu ni qabna jechuudha. Ciruma koodii amma itti galche kana dagatuu hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo daganne baay'ee rakkisaa waan ta'eef jechuudha. Kanumaafuu amma akkuma argaa jirtan kana Facebook naa dhufaa jira jechuudha. Facebook koo naaf deebi'e jechuudha. Facebook koo kan password na jalaa bade amma naa deebi'e dhufe jechuudha. Yoo argaa yoo jiraattan kenna maqaa kan jedhu kana jechuudha. Kanuma irratti okay jedha jechuudha asiin. Facebook koo alloo jennaan hayyama isin gaafataa jira jechuudha. Karuma kanaan Facebook koo naaf deebi'e akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Facebook koo naaf deebi'e jira jechuudha. Argaa yoo jiraattan jechuudha naa deebi'e jechuudha. Karuma kanaan barachuu dandeessan jechuudha. Galatooma like gochuun dagatina YouTube koo subscribe gochuun hin dagatina jechuudha.